Akkam jirtu hordoftoota Oroo Teekinooloojii. Akkuma mata duree irraa agartanii har'a kana haala kamiin kompiitara keenya formatii gochuu dandeenya, how to install computer kan jedhudha. Laaptooppis ta'u kompiitaras haala kamiitiin install gochuu dandeenya kan jedhudha. Yeroo baay'ee mana kompiitaraa deemnee qarshii kaffallee kan nuti hojjechiisifannu mana kompiitara dhaquun isin gaafatu. Kanaafuu kana hordofaati kan erga viidiyoo kana erga ilaaltanii booddee isiniif salphataa na hordofaa. Kana gochuudhaaf wantoonni barbaachisan tokkoffaarratti flash diskii 4GB dhaa fi isaa ol yoo qabaanne gaariidha. Lammaffaarratti operating system Windows 10 ta'uu danda'a, Windows 8, Windows 7 hojiin ala ta'eera yoo itti fayyadamnes rakkoo qabu garuu more Windows 10 tu fayyadamne gaariidha. Sadaffaarratti formatii gochuuf kan qopheeffanne kompiitarri jiraachuu qaba jechuudha. Kana gochuu keenyaan dura appilikeeshinii Rufus jedhamu qabaachuun dirqama ta'a jechuudha. Appilikeeshinittiin kunuuti Rufus kan jettu kana firiidhaan intarneetii irraa buufachuu dandeessu. Ittaansee Microsoft Windows ni qaba. Flashii koo erganii sakkaadhee booddee maalan godha Rufus USB kan jettu kanani run as administrator jedhan. Imbana amma device kan jettu bukkee gaafa nufu flashii abbaa GB 16 tokkotti sakkaadhee jira. Sana booddee directly dhuma iddootti kan dhumna. Click to select an image kan jedhu kan tuqne window keenya see kana itti dabarfannaa jechuudha. Click an image gaafa jedhu directly dhumaanii sana fida desktop irraan qaba. Desktop irraa keessa seenne Microsoft Windows kan jedhu bukkee dhufne open jennaan. Dhufne open goona. Yommuu kana nu xumureera asiin ol fideera. Sana booddee kan nurraa eegamu start jechuudha. Start yommuu jennuti warning all data on device jedhee maqaa flashii keenyaa kaa will be destroyed jedha. To continue with this operation click OK. To click kan jedhu immoo cancel gootu an already boot godheera waan ta'eef nan barbaachisu oo isin gochuu barbaadan OK tu an godheera waan ta'eef cancel godhee keessaan baa jechuudha. Ergaa kana xumurree booda kompiitara keenya shutdown godhanna jalqaba. Flashiidhaan gochaa jira waan ta'eef erga boot goonee booda yoo sakkaane vaayirasiin itti seenuu waan danda'uuf jalqaba kompiitara keenya shutdown godhanna. Erga shutdown goonee booda USB keenya deebisnee itti sakkaana. Erga itti sakkaanee booda kompiitara keenya irratti hundaa'uudhaan F9 yookiin F12 gadi qabna. Egaa switch on goonee booddee HP faa yoo ta'e F9 dha. Toshiba faa kanneen biroo yoo ta'e immoo F12 gadi qabne flash irraa akka inni boot nuuf godhu gochuu dandeenya. Sana booddee kana nuuf fida in eegala. Language to install time and currency keyboard input kan jedhu kana akkuma jirutti dhiisne next jennaan. Listii dhufan kana keessaa kan barbaanne filannee kan isiniif mijate filattanii irratti install gootu. Anamaaf isa kana filadheera. Sana booda next jedha. As biratti wanti beekamuu qabu delete formatii yoo goone faayila qabnu guutummaa delete godha. Yoo isan barbaanne callisnee next jennaa jechuudha. Akka faayilii keenyaaf yoo barbaanne jechuudha. As bukkeetti jarreertan kuni koppii godhu. Koppii amma isaan godhanii xumuranitti eeguu qabna dirqama. Wanti baay'een as keessatti kan hojjetamu faayila filaashii keenyarraa gara kompiitara keenyatti koppii gochaa waan jiruufi amma dhibbaatti lakkaa isan eegna. Kun amma xiqqoo ishee amma guutummaa kana install gochuudhaaf amma saayii tokko fudhachuu waan danda'uuf obsaan eeguun isinirra jiraata jechuudha.
iddootti kanatti riistaartii godha. Isan eegnaa rakkoon qabu. As bukkeettuma tokko tuquun qabnu ofii isaatiin dabarsuu hin eegnaani dabarseerama kunoo eeguutu irra jiraata. Kan ammaaf views express setting fayyadama. Yoo barbaadanis kastamii keessa galtanii waan sirraa qabu sirreessitanii itti fayyadamuu dandeessu. As bukkeetti maqaa galchina. Amma afaan maqaa maal jedheen gashaa Oro Teknooloojii kan jedhu erga galchee booddee paaswoordiis na gaafata. Paaswoordiis seensisee ittiin fayyadama. Hintiinis jira. Hintiis itti fayyadamuun hintiis gashaa garuu paaswoordii keessa jechuu waliin fakkeessina. Maaliif gaafa paaswoordii dogoggoraa gashitanu namoonni maal godhu isa fuudhanii gashuu waan danda'anuuf jechuudha. Kana booddee next jenna. Booddee gara xumuruu keenya irraa just a moment jetti. Bakka kana booddee ofuma isaatiin siistemni yoo xumura waan ta'eef eeguun nurra jiraata. Afaan oromoo afaan oromoo jaalatan yoo isin tole sheerii nu godhaa, laayik nu godhaa, sabiskiraayib nu godhaa. Waan guddaa irraa baratan jedhee abdiin qaba. Yeroo keessaniifis qoodaa ofii keessan qofaaf ilaaltanii hin dhiisinaa isiniin jedhaa.